تجرو ربما بيخا الحمد لله أسين نوجه Dhugaa dubbachuudhaaf hedduun qaanfadhe akka Oromootti. Inni sunilleen dhibamee albama 10 ol bilaashitti nu gumaachee osoo homaallee hin godhiniif addunyaa kanarraa dabre. Har'a immoo waa lama dhaammatee deeme. Oromoo tokkummaa teessan jabeessaa, maatii tiyyas naa jabeessaa, haati manaa tiyya, obboleettii tiyya, haadha tiyya, hiriyyaa tiyya, jaartii tiyya, waa hunda kiyya yeroo harrakkadhe nan ganne isiin irraan gatiin haadha jedhe. Haati manaa artist Nuhoo Goobanaa kaansarii dhibamtee dubbanitti qarshii 3,500 ol baasteeti oksijiinii hafuura kan baafattu. Yaaboo hafuura rabbiin baafachuudhaaf eeyyameef hundaaf maallaqa kaffalu jirra. Warri gargaaraa turtanis ni jirtanii galatoomaadha isiniin jenna. Garuu amma immoo nama biyya alaatitti ishii yaalu argameeti maallaqa asii porosees ittiin gootee biyya alaa ittiin deemtu dhabame bro. Asii paaspoortii baasuuf hin danda'amne ammarra paaspoortii baasuudhaaf dhufanii waajjira fayyaa Oromiyaa dhaqanii hin arganne. Konkolaataa isin agartan tana qarshii 3,500 guyyatti kireeffame nama tokkootu kireeffateef. Daamatti wanni deebi'aniif immoo paaspoortii hin arganne maaliif xalayaa waajjira fayyaa irraa baasaa fidaa jedhanii. Waajjirri fayyaa Oromiyaa paaspoortii argachuudhaaf. Waajjirri fayyaa Oromiyaa immoo boordii hospitaala itti yaalamu turtanii san isaanirraa gara waajjira fayyaa Oromiyaatti. Waajjirri fayyaa Oromiyaa irraa immoo gara immigireeshinaatti akka barreessuuf xalayaa tana fidaa jedhanii saniif gaddeebuu jiran. Isaanumarraa dhageenyaa mee akkanumatti bira geenye ilaalla. Kunoo konkolaataa kana keessa jiranii mee isaan xiqqoo nagaa akkam? Mee akkamitti jirtan maalitti jirtan? تجرو ربما بيخا الحمد لله أسين نوجه Amma kuni kaaba isinirra jiru kun maali? Oksijiina? أكسجين مالين تنتهي Makiinaa tana kireeffattanii dhuftanii mi? كريفنا Maalirra jirtan biyya alaatti yaalamuudhaaf namni akka isinii argamee waan ittiin deemtan dhabdanii dhageenya. أكسي ما قافة جرجا Qarshii meeqa nama isin barbaachisanii beeytanii? أنكنا جد أمينتني ممنه أما وأنا مبازو بورتي فوجة وان جدود أبيتني أكسيتي ورّي أفوجا خيّتك ونقرقار إسانيتو نفيدي أماه Dhimmi paaspoortii hoo maalirra isinii gahe? نكيني بكتكلي كنا أرديني أرجودين تينا تبقى مال بكانون جلني Oromiyaa? Okay. أشتر نمشي نجرو هذا مرة طلع في دانون جلنا ما تشدي بياجر Ammallee oguu deebitan makiinaan tun kiruma taatii jechuu. سلاه Maazo wanni ati agartu kanuma fakkaata? Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf qaaniidhaahu. Amma imagine haati mana nama guddaa sanii sadarkaa kanaan haati Oromoodha. Isin duratti amma baafnee nama kana gargaara dirqama silaan nama nurraa qabu jechuudha. Isaan gaafa jiraatan hojiin isaanii guddaan hawaasa kana dammaqsu hawaasa kanaaf qabsaa'u ture. Har'a ammoo galanni isaanis silaan kalan turre haa ta'u ammoo ammas hin turre haga danda'ameen. Waan kana silaa ol bahullee ani hin barbaanne ture ammoo dirqama haa xiqqaatu haa guddatu waan dandeenyu akkaawuntii isaanii as jalatti isinii barreessina kanarratti gargaaraa isin jenna mamme waan jettu. Wanni nama arge kun ammoo waan hedduu akka Oromootti irraa qaanfannu ammas taanaan dhimmi fayyaadhaa ammoo dhimma lubbuudhaati yeroo namaaf hin kennu numarraa kaanee waan godhuu dandeenyu godhuu qabna. Sila haadha mana nama guddaa sanii miidiyaa irratti kan itti baasnee jechuu osoo hin taane silaa keessan namoonni waa harkaa qaban kan rabbi waa biratti beeku dhimma kanarratti hirmaate hanga yaala alaa sanitti oofuu qabna. Ammas ammoo kan biraa paaspoortiidhaaf jecha haati manaa nama guddaa nama kabajaa sanii waa akkanatti deemuudhaan mallee manatti illee sila ergamullee waan qabu natti fakkaata. Qaamni dhimmi kun ilaalus biiroon fayyaa Oromiyaadha. Dhimma kanarratti nama guddaa kan akkatti haala keessa jirtu kanaan deddeebisuu osoo hin taane xalayaa sanis barreessanii fi paaspoortiin kun yeroodhaan bahee fi erga namni achitti ispoonsara ta'uuf argame asirraa hanga achitti waan ittiin deemtu immoo Oromoo waan jechuu qabdu jettee lubbuu nama kanaa haa baraarruun ergaa gabaabaa dabarfachuun barbaada. Hedduun itti dhagahamee jira kanumaan jedha.